magafatan. Maki. Maaliif hindi ba magafat? Maal beeyta waan naafisi jettu jiru mindinno እንደዛ waan akkasii jedhu. Ante maal serious dubbii waan serious goota bisiisa. Yagiddi waan nama jettu jiraachuu qaba. Yagiddi kiis ምናምን waan akka እውነት ነው ለማናሽ ባየው ማን ያማማ መጨረሻ ማሚር ኪስ ገልተን ማሚር ዋና ከዚህ የት ችል በቃ akkuma deemkadda mucaasan eenyu maqaan isaa mucaasan afaanii baate malee hammeenyaaf natti hin fakkaatu. ለቀልድ እኮ ነው ያለችው። ቆሳብ ጀትበል afaanii baate malee hammeenyaaf በቃ isinin jaalladha lamaan keessaniyyuu ibsa. maala maqaltiif jette ibsaayyee naariin ati isiin leewwanno ishis hammeenyaaf jette natti hin fakkaatu qaldima keessa afaan አጠፋቻለን balleessitee midhiifama gaafadhu isa keeffoo ይቅርtaa በቃ namni yoo balleesse ይቅርtaa ilaalu እኮ dhiifama ilaal ችግር የለም yaa jechuu qabdi ture haala wannan badaanan jedhanii isii utaate tartuumar dhiifama jedhiinii እንደዛ አይደለም አልኩት dubartiidha bar dubartii irratti hin kannaatiin beektaa miqinna ናዚ ለከዚራ ምን ችግር አለ አማማ balleessite በቃ አጠፋሻለን ይቅርታ ጠይቄ አልኩት ይሄ ጥፋት ነው እንዴ ጥፋት ነው yaa sila jono dube jechuun nagatti nasan wannoodha malee nama bira jirama maal taate makiin harkisa innaan naditti siisuuti yan aarin jedhiin isiidhaan aarin jedhiin wallaahi oolmaan isii guddaadha jidduu karaa lamaanuu deemaati wallaahi wanna jechaa turte soori barsiiftuuti yaa wallaahi homaa sitti hin dhagaa'e mana adii tafirra maal balleessite siisu waan balleessite jedhe አንቺ ሳይሆን ኖርማል ስራሪ ዲፈማ ጋፈዱ አልኩት እንደዛ አይነት ነገር yaa namni tokko maybe obboleettii ta'uu dandeessi nama faamilii walitti dhiyaatan wal qaanfatanfa ta'uu danda'a. No ibsaan dhiifama hadhane maaliif namni tokko tokko kagiirtii naa kennan kan an qaanfadhu jira kan akkan maasii waan akka yoo walitti qabneen jechuudha akka faamiliitti ilaalu jira kanaaf makiin daftee aarti garaan ka garaa waan ka'etu gina moo daftee fuudhu jetti yaaloo welcome one of you go maal taate ati argisaame itti ergu yaa reefun darabar itti erginaan decline gooteef hin maal taateeti anaa mana waa jettee jettira dhiifama gaafadhu waa'ee silikii diireen ayo maal ta'ii kenbiraa wattachi roobaa kaasan habiibi wanta kaan isinii obboleeyyan kiyya namni sanaatiif akkas ta'uu danda'a anaaf ammoo akkasiimi waa akkaataa waatti hubannuu jira isinii gale atiif namni tokko yoo fokkote jaalfaatiloo ofisni fokkote jechuun wanni ati fokkote waan abbareeda wanni ati hadhaa waan namni haa kanaafuu yoo dandeesse achumatti barreessiif dhageessa biraan yoo jechuun maal si fakkaate ammoo inni badiin jechuun atarfa nam tokko yoo balleesse qirqama ta'e wannoo jechi wallahi dubbuun wallahi rakkoo takkan qabuullaa wallahi sitti hin dhagayamini jechuun aadiidha wallahi rakkoon qaba beekti ammas wanni beekuu qabdu ibsishaa namni yoo nama si jaalaturraa misteekiin xiqqaan takka hedduu garaa nama gubu kanaafuu tanaas beekee gara ibsaan dhiisee jira dhiisii osin jetti no isin dhiistii irraa ችግር የለም እኮ isin barama waan balleessine yeroo baay'ee
imimmaan ku qabachuuf baay'ee yaalaa ture. Emotional ta'uu dhiisuu yaalaa ture. Dhaamsa tokko qofa dabarfachuu barbaada. Namni kun na ajjeesa. Akka inni na ajjeesus ni beeka. Qalbiin kiyyas akka inni na ajjeesu natti himeera. Innis na agarsiiseera yeroo baay'ee. Abdii kutadhee jiras. Garuu ammoo ilmaan kiyyaa jiraachuu barbaada. Ilmaan kiyyaa haadha sabbaas ta'e anatu guddiseera. Rakkoo keessa darbee ilmaan kiyya guddise anatu beeka. Abbootiin ilmaan kiyyaatis na gargaara. Ilmaan keessan isinii guddise asiin isinii gaheera. Gargaarsaanis ta'u gargaarsa dhabuus isiniifis jazaa oolee jira. Garuu du'uun barbaadu. Icciitii guddaa tokko kan uffadhe yoo du'ellee har'a himachuu barbaada. Namni kun nama ijoollummaa kiyyarraa siiriin na saqaayyaa ture. Jalaa badees biyya alaa seenus heerumees jiraachuu hin dandeenye nama waliin walii gale. Siqaayii baay'ee keessa darbee jira. Nama na dhageeffatu sin argina. Nama rakkoo kiyya na hubatu sin argina. Garuu du'uun fedhu seerri Ameerikaa jira ka jedhan soba. Seerri hin jiru. Yoo namoonni na gargaartan jiraattan, yoo na gargaaruu fedhii qabaattan, boru yoo an du'e, ilmaan tanarraa yoo du'e, namni tokko akkanaaf gadduuf naa booyu hin barbaadu. Naa boottanis, naa gadditanis, ana deebisuu hin dandeettan. Yoo dhugaan gaddi kiyya, imimmaan kiyya, cabni kiyya, isin akka dhagahamu taate, siqaayin an jireenya kiyya daa'imummaa kiyyarraa ijoollummaa kiyyas dhabee gammachuu dhabee hagadhaa jiraadhe isin dhagahamu taate obboleetti yoo qabaattan haadha qabaattan yoo haadha teessan obboleetti teessan ilmee teessan isin fakkaadhu taate an du'aa jira osoo hin duune na dhaqqabaa na gargaara. Namoonni isin balleessis yoo jiraadhe dhiifama naaf godha. An du'uun fedhu. Siqaayi baay'ee keessa jira. Na gargaara osoo an hin duune. Na gargaara. Rabbiif jedhaa na gargaara. Ani looyera illee hin qabu. Inni looyera qaba. Sa'aatii kanatti wanta ijoolleen tiyya nyaattu hin qabu. Ameerikaa keessa jira garuu. Seerris na gargaaraa hin jiru. Inni looyera qaba. Ani hin qabu. Seerris homaa isa godhuu hin dandeenye. Namni kun nama sheexanaan bitamee jiraatu. Nama sheexanni isa bitee jiraatu. Seerrillee nama kana homaa hin godhu. Dhugaa isinitti hima. Seeraan ala jira. Akka seerris na godhee na ajjeesuuf ta'us. Akka seeriin isaa jireenya kiyyaa gadhaa daa'imummaa kiyyaa na bittinneesses qajeela natti himee jira. Akka yeroo gabaabaa keessa an du'us qajeela natti himee jira. Anamma ajjechaa isaa sheexana inni gabbaruu miti kana boochisu jiru. Garuu dhugaa kiyya namni argee dhugaa kiyya addunyaan hundi bartee siqaayi an jireenya daa'imummaa kiyyaa keessa jiru. Kamaatiin kiyya sin beekne kanaan hubanne kana addunyaan na dhageette yoo boqadhallee natti hin dhagahamu.
illee namni dhufee si fuudhu. Eenyuun si fuuchuudhaan dhufte sila boolee kana gaafa bu'u. Ammatti tikkeetti kana Abdu Shukuri ni jarri imbaasii achi kan nama gargaaran waa hunda na gargaaran wajjin deemanii gaafa duraa jira Abdii Geetaachooti kan itti na kenne utuu jarri dawwalanii takkaatti na gargaaranii asiin na ga'anii birrii 40 asirraa birrii dheengaddaa onlaayinii irratti namni argee jira naa bu'e birrii 60 wayinnaa bu'e isa keessa birrii 40 sawwaladhee 1,000 intinaa fudhadhee 1,000 suudii fudhadhee 880 tikkeettii kutadhee 100 shaantaa bitadhee isa kaanii immoo uffata shaantaa keessa kaawwadhu bitadhee isa immoo hin qabu amma dhabe mamma malee immoo hin qabu namni sitti neegu jara ittiin dawwaladhan jenaa hunda namaatti sagalee qabe warri dura gadi bu'isi fuunanaan cine namni naanaasee hin jiru miidhagaa Umar Bas annaanaasee. Abshur bakka nama dhufees qaqqabeera homaa tokko rakkoon qabu bakka jabaadhu bakka amma gara manaa gallaa kuntu bakka.